ijoollee nasarratti duultan if dhoorgaa bakka ijoollee jimmaa tuqanittis jimma nasaraan itti balleessite balleessite nuti irraa buunee bakka nasaraa buunee dhiifama gaafachaa yaa'u ijoollee jimmaa araarfachuu danda'u bas. Lammaffaa qabxiin teenya ijoon Mubaarakis waan kana keessa harka fudhatee nasaraa takkittiif jecha rabshaan irra dhaabuu dhiisee nuti Oromoon dhiyoon tana duraa'u suuraan gaggara galte ni ga'a gootota gaggara galchuu deemanii haalli isaan itti deemaa jiran kun dhaabbatuu qaba Mubaarakis nageenyi uumamuu qaba. Maaliif jennaan tirfiin amma Abbaa Jifaar yoo ammaan tana kaatee ijoolleen Abbaa Jifaartuun aartee suuraa argee tokko jaaraa Abbaa Gadaa gaggara galchite Abbaa Jifaar gaggara galcha. Kaanis suuraa fidee gubaa gootota kana qabrii ciibsa irriba kutuwaatan jechuudha. Saniifuu waan kanarratti fokus godhaatii bakka caabiinsa keenya rakkina keenya cabsuu isaa diriirsinee haa wajjin tarkaanfannu fuuldura isin jaa galatoomaa ani irraa isinii bu'ee daqiiqaa sadiin isinii kannaa raama irraan eegala raama nogo fitte immoo labuutu eegala rabbuu nogo fitte immoo usmeedha hagan isin bal'isutti isin dubbattan daqiiqaa teessanis achi gubbatti ilaallattan okay koppiliinki godha warri kaan let's go warri kaan koppiliinki godha raama rahima fadhoshi Assalamu alaikum. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Yaada gaarii irra dubbataa jirtanii wanti beekuu qabu Oromoonis ta'e kamuyyuu namni kamuu dogongoraadha ilma namaatiin namni dogongorre hin jiru beektani. Yoo dogongorame fakkeenya Nasraa yoo dogongorte Mubaarakin nama kaleessa waliin nyaatee dhugee nuu warra miidiyaa irra beekurra nama lafatti isii beeku nama kaleessa gaafa isiin biyya san deemtus waan kennaa kennee fi geeggesse keessaa nama tokko sii galee. Okay. Nama isii gorsee maaf wanti kun ta'e jedhee nama gaafii gaafachuu danda'u. Gaafa fakkeenya sirba isiin sirbitu arsii maqaa keessaa gatte Harargee arsii waliin lolle isii qeeqaa turre ganda isiin tunne isii qeeqne malee sababni akkamitti hafnee jedhan deebii nuun deebisne garuu hojiin nuu deebiste osoo namni beekee fakkeenya irraa fudhata. Akkasuma guyyaa sammaaf keessaa nafee wanti kunii jedhee aslii naqee gaafate isiin miidiyaa irratti gaafa tiktok irratti dhiyootana laayivii haasan isiinis dubbattee turte aslii ati na gaafattee deebisee hojiin deebisuuf callisee jette. Isiin tun nama miidiyaati nama siyaasaati tarii waan kana dagattuu danda'u hin dagatti jedha malee akka amma fakkeenyaatti jette jibba hara yookaan jimmarraa waan qabduuf jette. Nasraani qabsooftuu Oromooti waa hedduu hamma dandeetti biyya baqaas teettee biyya kamittuu nama Oromoof haga danda'e waa dalagaa ture intala dubaraa takka taate. Dagachuu dandeetti jedha malee jimmarraa jibba qabdiin jedhu kutaa Oromoo hunda namni akka Nasraa jaalatus hin jira jedhee yaaduun maaliif jireenya ofii galtee nama Oromoof jecha imimmaan buusa asirraa iyyuu keessaa nama tokko sii galee kanaaf kutaan wal arrabsuu gandaan wal arrabsuu osoo hin taane har'a lammiin keenya beelee biyyatti rakkataa jiru kanarraa osoo dubbanne guddaan silaa beeka dhaheen namaaf sagalee ta'u. Hayyuun hafi waan isiin dalagde kana keessaa yoo jedhe gaarii natti hin fakkaatu. Dogongora namni dogongoreef dhiifama akka isiin gaafattu maaf ta'e jedhanii gaafachuu yookaan sababa biraa dhiyeessuu dandeetti. Yookaan hin dagadde jetti yookaan beekaa dhiisee jechuu dandeetti. Isii irraa osoo hin hubanne osoo kutaa nama hayyuu nama galabbatoo baatanii wal arrabsuu kaatanii natti tolaan. Maaliif isiin keessaa hambisteerti suura san dogongorteerti hambisteerti. Rakkoo qabdi yookaan dagachuu dandeetti rakkoo illee irraan ka'uun ilma namaa waan ta'eef waan hojjetan keessa namni dagachuu danda'a. Malee wallaaleetii miti waan balleessite san yookaan balleesse dhiifama jechuu dandeetti namni dhiifama biraan ta'u garuu har'a osoo wal arrabsuu baatanii guddaaf xiqqaan suuraa isii gombisanii akkasii jechi arrabni lafeen qabu lafee nama cabsa jette Oromoon. Xiqqaa keenya beekaa keenya wallaalaa keenya arrabaan cabsuu osoo hin taane gorsinee osoo deeffannee osoo sirreeffannee wanti kun kanaa miti jedhanii osoo isii gorsanii itti natti tola. Kanaaf galatoon koppiliin godhaa deeqan teerumatte deeqaa sadeen laadhaatti bara Anu eeggataa raawwate. daqiiqaa teessee naasaa mutara kaadhu okay hoggoo asitti ilaala wanni daqiiqaan achi gubbara jiru sun dhumate ni dhaabdanii jechuudha. Okay labu. Assalamu alaikum ibsa. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ani wanti jechuu barbaadu si goonni kun naannoo bakka bu'a moo Oromoo bakka bu'a? Oromoo guutuu jechuudha. Oromoo guutuu bakka bu'eetu loo. Okay. Ifa Oromoo guutuu bakka bu'e sanaan doggoran qabdu dhibbatti. Laal maali waaqoo guutuu Oromoof qabsaa'e malee baalee yookaan uummata si komandootiif hin qabsooyne kun doggora keessanii uummanni jimmaatis ammoo namni tokko laal namni artii tokko
Gistaka hargeef baasa. Seenaa hargee san taduu kati san baasuudhaaf naannoo ishii san naannoo sanitti seenaa ta'echuuf waan san dubbata haadha san mul'isu. Gistaka immoo Arsirraa baasa. Gistaka Wallagga gistaka Jimmarraa baasa. Tartiiban deemuu danda'a. Maaliif namni tokko guutuu sirbi tokko amma artii kanatti sirba Oromiyaa guutuu bakka bu'uu fi sirbaan aadaa naannoo sanii ibsu kophaa ta'uu danda'a obboleeyyan kiyya isinii galee. Kanaafuu Jimma Abbaa Jifaari Abbaan Jifaar yoo ta'ellee Oromoo bakka bu'a malee uummata Jimmaa qofa bakka hin bu'u kun isin jalaan badin yoo keessaan biftellee ishiin itti deebitee wanti yondeesse ammoo sirbi ishiin amma sirbite sirba Arsii qofa maaliif aadaa san mul'isuu yoo kana irratti fokus godhuudhaaf namni tokko sirba naannoo sanii oggo sirbi aadaa san mul'isuu yoo kana aartii naannoo sanii jabeessuudha malee keessaa hambisuu baatu nasaraan dhibbaan dhibba doggoran qabdu anammoo wanni guddoo haala naare mubaarakitti naare maaliif oduma dubbiin manguddummaa tabiraatu harkaa qabdu nuti amma afarsoo kanaa fi usumee kanatti haara qabnaa maaliif yeroo haadha isaa arrabsan faa yeroo duutti haara nuti akka nama argee akka nama dhuunfaa keessatti maaliif naaranii beektaa oduu haara namaa tokko baatan jettee hedduu haaraa ture garuu mubeen waan kana galaan hafne arraan tana gurbaa tokko fideetiin waliin itti haare hedduun jaaladhalleedha waliin itti haare mucaa Jimmaa tokko intala argee fuudhee fidee maal janni beektaa jaalaatiin dhaggeeffataa jira. Ana argeen fuudhee gandummaa ofanii minaan kana haasawan wanni kun hin barbaachisu immoo garuu odoo silaa naamusa fi godhadhee mubeen kun dhiisee waan kana bareeda. Arraan tana katakkaa nama maqaan dhahin suuraa Abbaa Jifaar fiduunis ayyandaa biraa ammas nu uumee boodaan keessa jiru jedhanii waakkatuun waan faayidaa hin qabne tokkoffaa mubee waan kana dhiisu immoo nasaraan badii tokko hin qabdu. Tarata arsiif sirbideemi arsiifaa sirbitu mirga ishii guutuu qabdi. Yoo feete Jimmaa sirbitu yoo feete argaa sirbitu. Ani yoo ishiin Jimmaaf sirbite maa argee maqaan dhayinii jee wani naaru yoo ayyandaa godhee nama kana gartee cabsuu barbaade malee wanni biraa tokko hin jirtu. Wanti nan yaanni kiyya ganuma galatooma. Na biraati kan. Okay. Hinu banne barama dhiifamu. Dubbachuu hin dandeessu bareedii ta'e takka dubbatu. Okay, galatoome carraan kiyya na fakkaate. Hundi keessanuu galatooma ibsaatillee itti dhofeeru keetiif an duraan dursee wanni jechuu barbaadu nasraan akka nam tokkootti ilma namaati kullu banii aadama qaxxaa'u jedhe rabbiin kenna. Na banii aadam ta'ee namni hin dogongorre jiru dogongoruu dandeetti garuu mucattiin tun osoo dogongortellee heera fi seera Oromoon qabduun akkaataa itti gaafatamtu jira. Isiin tuni artistii saba bal'aati artistii Oromooti nama Oromoof jecha qabsaa'aa ture nama Oromoof jecha waan guddaa dalagaa ture jechuudha. Sigalee kanaafuyyuu maqaa artistummaa san irraa mulqanii garuu gadi deebisanii namoonni ati nama guddaa jettuun namoonni an silaa Oromoon deema ani nama Oromoof akkas godhe jedheetini fakkeessaa ture guutuun guyyaa har'a kana guutuu walchaa jabaatiin oole laalatiin oole jechuudhaan arrabsaatiin oolan artistii mitituun shaarmuu xaxatuun akkas daladiman akkasiitii guddatte akkana guddatte namni intala Oromoo takka waan barbaade yoo taate isii artistii nama akkana sabaaf dalage dhiisi ijoollee taraata sabaaf hin dalagin takka guyyaa takka saba isii qarqaartee bira dhaabbattee hin beeneyyuu ilmi namaa akkatti namummaa irraa mulqeetiniin hin arrabsu akka waan zarii hin qabne akka waan isiin ganda hin qabne akka waan isiin Oromoo hin taane sigalee kanaafuyyuu wanni jechuu barbaade ajandaa kana namni dhugatti garteetiin ajandaa kana badii isii osoo hin ta'initti nasraan balleessuu dandeetti garuu badii isii san osoo hin ta'initti namni ajandaa kana balleessuu barbaade Mubaarak dhibbaan dhibbatti namni guutuu wanni beekuu qabu maali yoo jettan tokko Mubaarak takkaa suuraa Abbaa Jifaar duuba kaayeen beeku suura magootu taatu fedhu Mubaarak ajandaa kana barbaadee garuu bal'isuudhaaf haga feesbuukatitti Abbaa Jifaar maxxansee rabbi isaanii araaramu jedhan ajandaa kanatti fayyadamee inni hawaasa kana waliin dha'ee jidduu kana keessaa waa barbaadaa jechuudha akkuma dheengadda walitti naqee suuraa goototaa namni warqii turraa ilaa leenjisoo diigaa haga waaqoo guutuu gaddeebi'ee ture. Kanaafuyyuu har'as waan kana dalaguudhaa deeme garuu immoo nama kana Oromoon ufitti beeytee dammayxee waan akkanaa kana dhaabsisuudha qabdi dura dhaabbachuudha qaba maali yoo jette namni tokko namni an sabaa dalaga jedhu nama guddaadha ofiin jedhu tokko deemetiri mana banatee wayita hawaasa waliin buusee ilma namaa achi keessa taa'ee arrabsiisu yakka guddaadha kun akka Oromootitti ufitti callisuun qabu waan kana Oromoon gaafatuudha qabaa jechuudha. Ka sadaffaa irratti dhaamsanii qabu daqiiqaa osoo hin dhumatin ijoolleen Harargee jechuudha. Jabaa keessan jabeeffatuun beektan wallaahi namatti miidhamtan malee keessaniif miidhamuu hin beektan. Wal jabeeffadhaa yoo ofii wal jabeeffatan namni illee isin kabaja yoo ofii wal kabajan namni isin kabaja. Wal jabeessaa jabaa keessan jabeessa waan barbaadellee yoo ta'e intalli tun ta'u Oromoo illee yoo taate dura Harargee taatee Harargeerraa Oromoo taati jechuudha. Kanaafuyyuu nama keessa mataa keessa gadhiisuu ta'e badallee yoo ta'e gurfadhaati jabaa keessan immoo jabeeffadhaa jala deema akkasitti wal jabeessaa namni gaafa wal jabeessee jedhe Oromoo ta'ee Oromoo kanallee jabeessuu danda'a waan ta'eef ani dhaamsi kiyya kanuma daqiiqa kiyya dhumatteerti galatooma ulfaadhaa. Galatooma ulfaadhu biroo kiyya osuma dhugaa dubbatte wallaahi dhugaa itti himte ijoollee argattisi. Okay, injiinar.
Mana kiyya kun Mootii irraa jiraata. Daqiiqaa kiyya naaf kaa'i. Har'a beektaa gizii asirratti ol baanu mana paarlaamaa akka jirru hundi keessan hunda gatinaadha. Paarlaamaa gubbaa teenyaa asootti jirra. Kabajamoo fi jaalatamoo ibsa abbaa jaalalaa bagaa guyyaa irraa kanaan isin ga'e hundi keessan warra jala jirtanii. Waan hundaa dubbattanii garuu waan kana hunda gizee takka dubbattan gamanatti dubbii ciibsitanii gamanatti dubbiin qabinaa akka yaada kiyyaatti hin dubbaddaanii. Dhuga ilmi namaa kamiyyuu ni dogongora. Nasraallee hin dogongorte. Edallee isirraa dhageen jira. Akka uummata kiyyatti balleessetti anaatu gabbee dhiifama gaafata. Isin maaliif dubbii dira kana uwwiftanii ijoolleen hararge mataa nagaddeeftanii akkanatti dubbatteeti jirti. Garuu namni balleessee an balleesse jee badii isaanii kaafata. Mubaarakees suuraa gootota takkaaf duban keenye maali miira waan biraa keessaa qabdanii walitti laaqinaadha. Suuraa gootota takkaaf duban kaanne haa kaayyatullee mirgallee qaba dhiisullee mirga qaba. Akkama tokkotti isilleen balleesse isaan hundinuu uummata Oromoo gabbaanii dhiifama haa gaafatanii malee dubbii tana oowwisuudhaaf hiyyaa'ina jechuun barbaada. Akkuma amma ibsaan arraan tana yaada bareedaadhaan ol ba'e namni hundinuu namni tokko Nasraalleen ilma namaati, Mubaarakilleen ilma namaati. Isaan lachuu balleessa dhiifama gaafachuu qaban. Namni aaraa Mubaarakitti qabu Nasraa gamas qabee gamana bun irra guddaa namni baditti jiru ijoollee Harargeeti. Ta Mubaarakii osoo hin taane Nasraa gad deebiftee itti dhiichisaa jirtu. Sini galee taaba kanaaf hundi keenyaahuu namni hin dogongorre hin jiru. Dogongore jee namni hundi dhiifama haa gaafatu. Namni badii balleessees kan balleessinis waliin qeeqa jabaa walitti azdeebanii karaa Mubaarakillee achi iyya lamaaniin dhiibatinaadha. Karuma tokko taatechaanuun jaa galatooma ulfaadha ilmaan gaggaarii yaada kiyyaa osoo hin daqiiqaa kiyyaa hin fixinii isinirraa qabbu'a. Garuu gizee haasoynus akka nama jaalalaa fi kabajaan as gubbatti ol bahee dogongora walii sirreessuudhaaf ol bahee haa taanu malee miira Mubaarakkee isaa illee baa miira Nasraallaa baa akkamitti ijoollee kana ilmaan Oromoo wal dhabillee ta'u tana booda akkamitti waan gaarii tokko godhuu qabnaa irratti haa xiyyeeffannu malee miira biraa keessa kan galleen jaa galatoomaa ulfaadha kabajamoo ibsa abbaa jaalala hundi keessanuu akka nama paarlaamaatti ol beettaasaa galatoomaa. Galatoomi ulfaadhu injiinar yaada nu laattee fi guddaa ulfaadhu sin jennaa Kinga Ahmad Duttaanaa Kinga Ahmad deeqaa sadii qabda. Dhuftanii immoo rabshaan hin jiru beektaa manni kun mana mariiti ni beektan mana jaalalaa jechuun wal dhaggeeffachaa achi. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Wa alaikum salaam warahmatullaahi wabarakaatu. Ani wanti jechuu barbaadu ibsaa galatoomee ani wanti jechuu barbaade tokko yoo jiraate dubbii Nasraa irratti qeeqamsi baay'een ka'eera argeen jira. Qeequn duratti suuraa gootota baay'een hojjetamee darbeera gaafa Jawaar Mohammadidhaa keessaa ba'es argaa turtanii suuraan hedduun dhihaatee warqituun illee keessaa hafaa turte namoonni tokko tokko illee keessaa hafaa turanii kuni dogongora ta'uu danda'a namuu biyya baqaa keessa jira waan ta'eef sana osoo hin taane namni kallattiin itti dawwalee Nasraa wanti kun maaliif akkana tahe maaliif hafee jedhee gaafatee jiru ni jira. Yoommoo hin jiraanne hoo akkasumatti waan suuraan kun keessaa hafeef akkasumatti mataa ishee gad deebisanii deemuun ni danda'ama. Kuni furmaatan fitu. Yoo dhugumatti Nasraan jibbaa uummata Jimmaa irraa kan qabaatu tokko yoo ta'e uummata Jimmaa osoo hin taane uummata Oromoo hundarraa jibbaa qabdi jechuudha. Sun akkasitti ilaalla nuti gaafa ilaallu immoo goototni tokko Oromoo hundaafuu Oromoodha jechuudha. Immoo tokko wanti Oromoodhaaf hin galle namni jabaan tokko yookaan immoo namni beekamaan tokko miidiyaa kanarratti yoo kan waa'ee ganda tokko irraa dubbatee ganda tokko kan dhiisu tokko yoo ta'e ganda san balleessuu hin danda'u. Mootummaan amma biyyarra jiru kun Oromoo kutaa 10 takkaadha kutaa 10 deebisuu hin danda'u yoo fooyyessuu taate malee jechuudha. Namni du'a sodachi keessaa kan jechuudha. Kanas namuu biyya kuu qabdan jechuudha. Kanaaf taragaaga'uun barbaachisaadha yoo danda'amaa ta'e uummata san walitti fidanii gaafatanii mana ajandaa irraa bilisa ta'e tokkotti dubbachuun ni danda'ama. Immoo xiqqoo ishee mubeen ni jarjara. Osoo waan kana keessaa bahee baay'ee bareedaadha jedhee yaada jechuun maali waan kanaan illee hanga tokko dhiyeengaddaa ajandaa keessaa baatee ajandaa kanatti illee hirmaatuun gaariin turre. Hundumaafuu wanti akkasii gaarii miti gandummaa fakkaata. Waa'ee Jimmaa immoo uummata Jimmaa osoo hin taane nuti irraa haasa'uu danda'a jechuudha warra kutaa biraati. Kan kanattis akkasuma jechuu barbaada. Inni kan biraa immoo namni keenya lafee wal cabsuudhaaf akkasitti yaa'uun gaariin ta'uu lafeessaa ta'uu wahiin dhahan hin cabu waliin dhahan ni cabaa jedhan. Oromoo yeroo baay'ee ofii of cabsuu barbaada. Dubbii baay'eetu deemaa ture inni agartan ajandaa hundumaa keessa turaanne ajandaan deemaa ture sun immoo uummata Oromoo ni cabsaa baay'ee nama miidhaa.
osoo isa tokkoon xumureen isa tokkotti darbuunis gaarii miti. Fiidiyoo Nasraan hojjete takka jira, fiidiyoo gabaabduu takka. Fiidiyattiin sun immoo anaaf hojjetamte jedhee Mubaarakillee waan dubbate tokko ni qaba ture. Kanaaf Oromoo waan akkanarraa bilisa ta'uu qaban ja'an keessattuu warri miidiyaa beekamtii qaban kun osoo uummata walitti buusuu baatanii ja'an kanumaaf xaddeen jira. Galatoomi King Ahmad dubbiin King Ahmad ijoon isaa wal cabsuu irratti Oromoo xiyyeeffatee numaatti xiyyeeffatee yaada jiru deequma inni qabuun irratti fayyadamaa jira. Lammaffaa immoo dubbii Mubaarak keessaa harka baafachuu qaba amma ajandaa kanarraa buunee kan horuu qabu waan Oromoo walitti gosoon taane waan Oromoo walitti hidhu hojjechuu qaba. Yaada bareedaa kaafte King Ahmad galatoomi deeqan ta'e walumaan dhumatte afarsoo ta'an. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami nagaa jirtanii warri jaala kana jirtanii warri gubbaa jirtanii illee shabakaan na jeeqa. Sagaleen kee jira? Ni jira wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Toofi. Dubbiin haftee fi miti ana fee dubbatanii jedha hayyuun gizee dubbatu. Kanaaf wanni isin irraa dubbataa jirtanillee tokkoffaa waan bareedalleedha. Ibsa abbaa jaalalaa galatoomi. Dhugaa dubbachuuf nu amma yoo kan nama maqaa kaasanii dubbanne ajandaa yookaan ammoo rakkoo walitti qabaniif jedhu ani akka nama tokkootti garuu akka kiyyatti Nasraan Baliyoo maaltan Networking taasisa dabarsee si deebisa. Okay, qoy bahin dhufa akka. Okay. Daqiiqaa ni dhaabna. Abbaan fedhe waan fedhe dubbatu danda'u mirga qaba.